Harka fuune dhaggeeffatoota keenya warri Oroo chaanaalii hundumti keessanuu nagaa qabdu fayyaadha. Akkami kunoo nagaa walitti deebineera. Saniifuu har'a barumsa xiqqaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Barumsinis waa'ee maaliitii akkamitti akka footoo idiit goonu kan nama barsiisudha. Idiitingii footoo saniifuu naa waliin hordofaa akkamitti akka idiit goonu kanarraa waa hedduu bartan jedheen abdii qaba. Ammoo waa'een isin yaadachiisuu barbaada. Maalii wanni isin yaadachiisu sanis warrumti haareyni chaanaala kanatti dhuftan hundumtuu keessanuu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tole laayik godhaa. Saayibban keessaniif wayi miriyaa keessaniif sheer godhaa. Saniifuu kanan irraanfatinaa mee haruma kallattiitiin kara barumsa keenyaa yoo deebine mee haa deemnu mee isin hundinuu na hordofaan isiniin jedha. Akkanatti barbaanna. Aappii maal jedha? Amaarik tuulis ka jedhu kana. Meeshaalee amaariffaadha ka jedhu. As jala deemnee gattuina jechuu al takko. Giseen gattuu kun maal fidaa akkanatti naa fidaa jechuu. Akkanatti naa fida. Amma fakkeenyaaf afaan asirratti maraxuu dandeenya. Wayim amaariffaa yoo barbaanne barreessuu amaariffaan amaariffaa fida. Asitti ingilizeenyaan barreessuu barbaannu ingilizeenyaa. Oromiffaan barreessuu yoo barbaanne oromiffaa fida. Saniifuu amma fakkeenyaaf asitti maaliin jedhanii akkam jirtan wayim baga nagaan dhuftan. Baga nagayaan dhuftan. Baga nagayaan dhuftan. Baga nagahaan dhuftan. Ka jedhu kana amma asitti yoon barreesse isa kana maali idiit godhu yoon barbaade asirra dhufeetiin new photo liyyuu tsaaf ka jedhu kana irraa dhufeetiin new photo liyyuu tsaaf ka jedhu kana irra dhufeetiin gattuqa jechuudha. Asirra yoon gattuqe asirra deebiraa jechuudha. Amma kana gattuqe as dhufaa jechuudha directii baga nagayaan dhuftan ka jedhu kun akkamii kana asii karaa feene oofuu dandeenya jechuudha. Feenu kana gama kana garagalchuu danda'a. Feenu kana gama kana garagalchuu danda'a. Karaan fadheen garagalchuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf an akkana naa mijaa'u akkanaan godhu barbaada jechuudha. Achi booda maaliin godhaa? Tii kanarraan dhufa. Tii kanarratti maali? Tii kana giseen gattuqe saayizii booldanii damoo aayii damoo yuusheeppii barbaadde kan jiru booldaniin godha. Amma fakkeenyaaf booldaniin fadhaa jechuudha. Yoon ammoo yuu fadhe yuun godhaa. Yoon ammoo itaalikii fadhe itaalikiin godhaa. Amma gin booldanii haa goonume. Booldanii goonaa jechuudha. Gosa kanatti gosa feetan qubeetti barreessuu dandeenya jechuudha keessa. Saniifuu maaliin godha? Kun ammoo text size inni jiru kun saayizii isaa guddisuu fi xiqqeessuuf kan nu barbaachisudha jechuudha. Amma xiqqeessuu hin barbaade kanaan godha. Guddisuu hin barbaade kun akkanaan godha jechuudha. Guddisuu hin barbaade akkanaan godha jechuudha. Amma guddiseeraa jechuudha saayizii isaa. Amma guddiseeraa jechuudha. Amma achi booda maaliin godha? Haa ka jiru kanarraan dhufa. Haan kun maal godha? Saayizii isaa guddisuu fi xiqqeessuuf fayyadaa kun text size ka jiru malee deebi'ee gin x ka jiru kun karaa vertikaalii karaa horizontaalii dhiifama karaa labbatti isa jiru kana dalga kanatti itti qubee isuma fakkaatu itti dee'uudhaaf akka formii godhuuf kan barbaachisudha jechuudha. Waa'ee inni jiru kun ammoo waa'een vertikaalitti akka namatti kana ol baasu
ol ba'iinsatti gubbatti dabaluuf kan barbaachisuudha jechuudha. Laala gubbatti amma dabalaa jira jechuu isuma kana jechuu koppii isaa haa godhuu jechuudha. Irrii kajoo immoo noormaalii seentaruma isaatti kan dabaluu jechuudha jidduu isaatti. Haa kajoo kanarraa dhufnummas haan kun tekisti saayiziin saayizuma already saayizuma akkuma kanaan duraadha garaagarummaa hin qabu. Istookan kajoo kun amma noormaalii akkuma inni jiruun gurraachomaa ka deemudha jalli isaa. Istooken kajoo kun as dhufnee isa kalarii isaa yeroo barbaanne asirra dhufnee kalarii kan feenetti qayyaruu jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf angiriinii kanaan barbaade magariisa isa jedhamu kana afaan oromootiin isa kana gaafaan dhufee ilaalu kanatti qayyara. Ogguusan maaliin jaani ni godha siifiin godhamo hin godhuu jechaa jira. Godhiin jaani jechuudha. Godhi ogguun jiruun okkeen jaan hin godhii yoon jeen kaansiliin jaan jechuudha. Okkee kana gattu kana giseen gattu godhe jechuudha alkararra. Reefuun tana adii ture amma gin giriinii yookaan isa magariisa ture jechuudha. Magariisa ta'eera jechuudha kalariin. Innaa akkanatti kalara isaa qayyaruu dandeessuu jechuu dandeessan. Inni biraa as isee itti aanu kanarra dhufee giseen gattu maal fida akkanatti kunoo naatarree isaa jechuu jala kanatti maal inni baagiraawundii isaa qayyaruuf jala isaa isa teessoo barreeffamni kun irra taa'u jala isaa kana naaf jijjiiruudhaaf kan barbaachisuudha jechuudha. Jala isaa kana qayyaruu giseen barbaade isa kanarra dhufee gattuqee achi booda maal godha sarchiin godha as keessa niin barbaada jechuudha. Niin barbaada kamtu bareedaa kamtu tolaa jee amma fakkeenyaaf kanatti tole kanaa jechuudha gadiin tuqa kun olaalama baagiraawundiin isaa yookaan teessumti barreeffama sanii jijjiirameera jechuudha kareefurra akkanatti jijjiirtuu jechuudha. Inni biraa katti aanuudha saayiziin saayiziidha. Inni biraa katti aanu kana akka geengoo yookaan sarkilii kana jechuudha. Kana gattuina maal godhaan yoo sifat kajoo saayiziin saayiziidha. Sifat kajoo sifaatii isaa gara maaliif dabala gara horizontaalii dabalaa jechuudha. Qomata kajoo immoo dhaabbata isaa vertikaalii olii gadoo yookiin vertikaal ka jennuun afaan ingiliffaatiin akkas olii gadoo isaa dabalaa jechuudha. Qomata kajoo yoo laala amma akkasitti dabalaa jechuudha kalara. Inni biraa sheeppi taayipii gosoota sheeppii jechuudha. Geengoo feetamoo rektaangilii feetamoo maal rogaafree feetamoo uskeerii feeta kajoo. Geengoo isaa ingiliffaan sarkil jennuun yookaan ammoo uskeer isa jennuun kana keessa ni marannaa jechuudha. Fakkeenya ani geengoon fadha geengoo irraan godha jechuudha. Gattuina laala amma geengootti jijjiiramee jechuu salphatti akkana goonee itti fayyadamu. Inni kun ammoo inni dhumaa akka qalamaa kun maal godha yoonii fi barreeffama itti dabaluu barbaade isa kanaan godhaa jechuudha. Gadiin tuqu ogguun tuqe amma dhufe barreeffama asitti dabalaa jechuudha. Maal jeen dabala bara 2012 yookaan bara 2020 jeen dabalaa jechuudha. Kana ta'ee jechuudha. Ammatti dabale baga nagahan dhuftan bara 2020 jedhe. Amma maal godhaa saayizii isaa baga nagahan dhuftan jedhaa jechuudha. Bara 2020 jedhu kana maal godhaa asumaan dhufeen isa kana immoo seef godhuu yoon barbaade maaliin godhaa isa kanaan gattuqaa jechuudha. Isa mallattoo jala takka 2 3 4 5 afuraffaarra isheertu tana gisee harka bitaarraa gara harka mirgaan lakkooyinu isa afuraffaarra jirtu kanaan gattuqaa jechuudha. Seef godhi jechuudha. Amma gadiin tuqa laala. Image is saved successful. Fakkiin kee kanati barreessite galma siigee jira siif qabatamee jira asirratti naan jedhaa jechuudha. Haala kanaanii itti fayyadamuu dandeenya jechuudha aappii kana. Saniifuu aappii kana warri barbaadan isa kana fuudhee daayirektii chaanala iimeelii kiyyarra isinii kaa achirraa fudhattanii itti fayyadamuu dandeessanii barumsa kanarraa waan guddaa barattan jeen abdii qabaa. Bakka
hanga nagaa walitti deebinutti nagaan tura ammoo hadaraa waan hin isinitti dhaamu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa laayik godhaa sheer godhaa guddinyoota keessaniif wayim hiriyoota keessaniif saniifuu barumsa keenya kanarraa asuma irratti dhaabbata nagaan tura nageetti hanga rabbii waliin nu deebisuu isiniin jedha nagaan tura.